Kun kan qilleensarra oolu miti. Akaakuu barnootaa afaan Oromoo kutaa 8ffaa lakkoofsa sagantaa 1ffaa semisteera 1ffaa bara qophii 2014 sagantaan kun yeroo gabaabaan booda qilleensarra oola. Kun biiroo barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota afaan Oromoo kutaa 8ffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa 1ffaa mata dureen dhaggeeffatanii deebii kennuu. Qopheessee kan dhiyeesse Makonnin Dassee. Akkam jirtu barsiisaa, barsiistu. Akkam jirtu barattoota. Barnoota afaan Oromoo kutaa 8ffaa kan reediyoon barannu har'a jalqabna. Barnoota kana ennaa barattani yaadannoo qabachaa fi hirmaannaa cimaa taasisaa akka nu waliin turtan abdii qabna. Barattoota, barnoonni keenyaarraa dhaggeeffatanii deebii kennuu irratti xiyyeeffata. Barannoo kanaan booda dubbisa isinii dubbifamu dhaggeeffachuun yaada callaa ni tarreessitu. Dubbisa isinii dubbifamu dhaggeeffachuun yaada dimshaashaa dubbisichaa ni himtu. Ergaa waliigalaa barreeffama dhaggeeffattanii maal akka ta'e ni ibsitu. Barattoota, barreeffama tokko walii dubbisuun dhaamsa isaa hubachuun akka danda'amu beektu? Eeyyeni. Barreeffamni tokko dhaamsa barbaadame tokko dabarsuuf barreeffama. Barreeffamichi yoo barreeffamus yaada dimshaashaa, yaada callaa fi ergaa barruu of keessatti haammata. Yaada dimshaashaa kan jedhamu yaada waliigalaa barreeffamni tokko of keessatti qabudha. Yaada callaa kan jennu immoo yaada dimshaashaa dhiyaate san tokko tokkoon tarreessee yookiin tuttuqee kan ibsudha. Ergaan barruu tokko immoo dhaamsa dabarfamuu barbaadame kan of keessaa qabudha. Barattoota, barataa Abdii fi barattuu Magartuun barattoota kutaa 8ffaati. Bara kana barnoota raadiyoo afaan Oromoo kutaa 8ffaa isinii dhiyeessuuf as na bira turu. Barumsa keenyaarraatiin dubbisa isinii dubbifame keessaa yaada dimshaashaa, yaada callaa fi ergaa dubbisichaa baastu. Dubbisni ennaa isinii dubbifamu sirriitti dhaggeeffachuu qabdu. Barataa Abdii, mee barreeffama dhiyaate barattootaaf dubbisi. Tole, qusannaan maallaqa qaban hanga barbaachisu itti fayyadamanii yookaan wanta gaarii irratti baasanii kan hafe immoo ol kaa'udha. Qusannaan maallaqa baankii yookaan dhaabbilee maayikiroofaayinaansii keessatti investimantiif akkasumas wabii egeree keenyaaf ol kaa'udha. Akka seera dinagdeetti qusannaan maallaqa baasii guyyaa yookaan baasii ammaa irraa hafedha. Kana jechuun qusannoon galiirraa waan fayyadamne hir'isuudha jechuudha. Qusannaan maallaqa qofa osoo hin taane yeroos kan of keessatti qabatudha. Yeroo qusachuu jechuun yeroo bakka hin taanee fi bu'aa hin buufnetti balleessuu dhiisudha. Barattoota, dubbisa isinii dubbifame dhaggeeffattanii? Baay'ee gaariidha. Mee akka sirriitti hubattaniif ammas irra deebina. Yaadannoo qabachaa sirna hordofaa. Abdii, mee ammas irra deebi'ii dubbisi. Qusannaan maallaqa qaban hanga barbaachisu itti fayyadamanii yookaan wanta gaarii irratti baasanii kan hafe immoo ol kaa'udha. Qusannaan maallaqa baankii yookaan dhaabbilee maayikiroofaayinaansii keessatti investimantiif akkasumas wabii egeree keenyaaf ol kaa'udha. Akka seera dinagdeetti qusannaan maallaqa baasii guyyaa yookaan baasii ammaa irraa hafedha. Kana jechuun qusannoon galiirraa waan fayyadamne hir'isuudha jechuudha. Qusannaan maallaqa qofa osoo hin taane yeroos kan
of keessatti qabatudha. Yeroo qusachuu jechuun yeroo bakka hin taanee fi bu'aa hin buufnetti balleessuu dhiisudha. Irra deebiidhaan kan isin dubbifame dhaggeeffattanii barattoota. Gaariidha. Amma gaafiin isin gaafadhaa deebii isaa barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisa, barsiistuu, deebii irraa fuudhaa. Gaafii. Yaadni dimshaashaa dubbisichaa kami? Irran deebi'aa. Yaadni dimshaashaa dubbisichaa kami? Deebii. Yaadni dimshaashaa dubbisichaa qusannaan maallaqa qaban hanga barbaachisu itti fayyadamanii kanaaf immoo ol kaa'uudha kan jedhuudha jettanii? Sirriidha. Gaafii biraa. Yaadni callaan dubbisichaa hoo kan maal jedhuudha? Irran deebi'aa. Yaadni callaan dubbisichaa hoo kan maal jedhuudha? Deebii. Yaadni callaan dubbisichaa qusannaan maallaqa qofa osoo hin ta'in yeroos kan of keessatti qabaatudha kan jedhuudha yoo jettan sirriidha. Barattoota, amma sittaan suni dubbisa dhiyaatu dhaggeeffachuun yaada dimshaashaa fi yaada callaa addaan baasna. Akkuma tanaan duraa sirriitti dhaggeeffachaa yaada dimshaashaa fi callaa hubachuuf yaalaa. Dhumarrattis ergaan dubbisichaa maal akka ta'e waan gaafatamtaniif ergaa dubbisichaati kan jettanis dhaggeeffachuun adda baasaa. Magartuu, mee amma immoo ati barattootaaf dubbisi. Tole, tooftaaleen qusannoo hedduudha. Tooftaalee kanneen keessaa muraasni baasii fi galii keenya beekuu, qusachuuf karoora baafachuu, qusannoo keenya maalirraa akka oolchinu karoorfachuu, karoora keenya yeroo dheeraa akka nu jalaa hin miine wantoota dursanii fi barbaachisoo ta'an adda baasuuf fa'aadha. Yeroo keenya qusachuuf immoo karoora fayyadamuu fi yeroo keenya waan faayidaa hin qabne irratti dabarsuurraa of qusachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti qarshiis ta'ee yeroo qabnu sirnaan qusachuun bu'uura guddinaa akka ta'e beekuutu nurraa eegama. Dhaggeeffattanii barattoota. Baay'ee gaariidha. Ammas mee si'a tokko irra isinii deebinaa hordofaa. Magartuu, mee irra deebi'uun dubbisi. Tole, irran deebi'a. Tooftaaleen qusannoo hedduudha. Tooftaalee kanneen keessaa muraasni baasii fi galii keenya beekuu, qusachuuf karoora baafachuu, qusannoo keenya maalirraa akka oolchinu karoorfachuu, karoora keenya yeroo dheeraa akka nu jalaa hin miine wantoota dursanii fi barbaachisoo ta'an adda baasuuf fa'aadha. Yeroo keenya qusachuuf immoo karoora fayyadamuu fi yeroo keenya waan faayidaa hin qabne irratti dabarsuurraa of qusachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti qarshiis ta'ee yeroo qabnu sirnaan qusachuun bu'uura guddinaa akka ta'e beekuutu nurraa eegama. Baay'ee gaariidha Magartuu. Sirriitti dhaggeeffattanii barattoota. Mee ammam akka hubattan beekuudhaaf gaafiin isin gaafadhaa akkuma wal bira jirtaniin lama ta'uun mari'adhaatii deebiisaa barsiisaa barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisa, barsiistuu, deebii irraa fuudhaa. Gaafii duraa. Yaadni dimshaashaa dubbisichaa kami? Irran deebi'aa. Yaadni dimshaashaa dubbisichaa kami? Daqiiqaa tokko qabdu.
Deebii yaadni dimshaashaa dubbisichaa tooftaaleen qusannaa hedduudha kan jedhudha jettanii mari'annaan sirriidha. Gaafiidhuma ergaan barruu kanaa hoo maalinni? Irran deebi'aa ergaan barruu kanaa hoo maalinni? Ammas lama lamaan mari'adhaa. Daqiiqaa tokkotti fayyadama. Deebii ergaan barruu kanaa qarshiis ta'ee yeroo qabnu sirnaan qusachuun bu'uura guddinaa akka ta'e beekutu nurraa eegama kan jedhudha jettanii mari'attanii? Sirriidha. Isin galateeffanna barsiisa barsiistu. Barattoota. Barnoota har'aatiin maal akka barattan mee akkuma wal bira jettaniin mari'adhaa. Barsiisa barsiistu akka mari'atan jajjabeessaa. Daqiiqaa 2tti fayyadama. Galatooma barsiisa barsiistu. Barnoota har'aa keessatti barreeffamni tokko yoo barreeffamu yaada dimshaashaa, yaada callaa fi ergaa barruu of keessatti akka hammatu. Yaada dimshaashaa kan jedhamu yaada waliigalaa dubbisni yookiin barruun tokko of keessaa qabu ta'uusaa. Yaada callaa kan jennu yaada dimshaashaa dhiyaate san tokko tokkoon tarreessee yookiin tuttuqee kan ibsu akka ta'ee fi ergaan barruu tokko immoo sababa barreeffamichi qophaa'eef kan ibsu yookiin dhaamsa dabarfamuu barbaadame kan of keessaa qabu ta'uusaa barachuu keessa yaadannaan gaariidha.
Egaa barumsi har'aa kanuma. Torban mata duree gaalee jedhu qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaatti barsiisaa barsiistu. Nagaatti barattoota.